nagaan keessoo har'aa Yerusaalemi jaalalleen kennufee gammachuun kee hammamee jaalalleen kennufee waaqni jiraatanii nagaan keessoo har'aa Yerusaalemi jaalalleen kennufee waaqni jiraatanii jaalalleen kennufee gammachuun kee hammamee Hosaa'inaa Ariyaamitti jedhanii faarsanii ijoollonni Yerusaalemii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Baga Waaqayyoo ayyaana Hosaa'inaa ayyaana isa guddaa ulfaataa kanaan baga ittiin singa'ee baga geessan. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo ayyaanni Hosaa'inaa kun ayyaana waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesus Kiristoosiitiif kabajaman gurguddoota salgan jiran keessaatii isa tokkodha. Hosaa'inaa jechuun afaan warra Giriikii yookaan jecha warra Giriikii yommuu ta'u hiikoonsaa adaraa amma kottu fayyisii jechaadha. Egaa dhimma ayyaana Hosaa'inaa kanaa ilaalchisee barumsa gabaabaa waliin barannaa. Mata duree nuyi ittiin kaanee waliin barannu immoo hiikaatii naa fidaa mata duree jedhamu waliin baranna. Jecha hiikaa naa fidaa jedhu kana wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoomsa 2 agarra. Egaa waa'ee ayyaana kanaa ilaalchisee qulqulluun Maatewos, qulqulluun Maarqos, qulqulluun Luqaas, qulqulluun Yohaannisis barreessaniiru. Egaa kan isaan barreessan keessaatii xiyyeeffannaa addaa goone kan ilaallu kan qulqulluu Maatewos barreessee fi kan qulqulluu Yohaannis barreesse irratti bu'uura godhannee waliin ilaallaa. Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Egaa wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoomsa 2 irratti gooftaan keenyaa kan inni hojjete Maatewos kan barreesse sana hubannaaf ogummaa nan ittiin hiikee isinitti dubbadhu. Iccitii isaa fagaatee jiru naaf dhiyeessee dhokatee jiru immoo naaf mul'isee hiikee akkan isinitti dubbadhuuf Waaqayyo iccitii isaa arraba koorra naaf haa kaa'u. Isiniif immoo yaada laphee keessanii isiniif banee Waaqayyo akka ittiin jiraannuuf nu haa barsiisu. Egaa gooftaan Yesus Kiristoos gara Yerusaalemiin deemuudhaaf ka'ee naannoo mandara Beetfaagee kan jedhamtu gaafa ga'u barattoota isaa keessaa nama 2 erge. Isin fuulduraa mandara tokko keessatti harreen haadhaaf ilmoon hidhamtee jirtiitii dhaqaatii hiikaa naa fidaa. Abbaan harree kana hidhe immoo maaf hiiktu yoo isiniin jedhe immoo gooftaa isheetu barbaadaa, gooftaa isheetiif barbaachifti jedhaa innuu isinitti hin dubbatu jedhe. Haaluma kanaan barattoonnis qajeelanii harree haadhaaf ilmoo hidhamtee jirtu kana arganii akkuma jedhame sana hiikanii fidan. Yeroo hiikanii fidan namoonni duukaa deemaa jiran sun dugda harree sanaa jala oyyaa irra afaniif koorichaa utuu hin taane oyyaa dugda isheerra buusaniif. Gooftaanis harree kana yaabbatee ulfina guddaadhaan kabaja guddaadhaan gara Yerusaalemitti imale. Yeroo sanas jaarsoliin, dargaggoonni, daa'immanni, namoonni yeroo sana jiran damee meexxii qabatanii Hosaa'inaa Ariyaam irraa isa dhufeef galanni haa ta'u maqaa Waaqayyootiin kan dhufe kan eebbifameedha jechaa faaruu addaatiin, kabaja addaatiin, illee addaatiin simatanii jechaadha. Haaluma kanaan gooftaan keenyaa Yesus Kiristoos magaalaa Yerusaalem seenee magaalaa Yerusaalem gaafa seenuu namoota mana qulqullummaa keessatti bitanii gurguranii gugee wal jijjiranii saantima wal jijjiranii daldala garaagaraa geggeessanii alangaa fudhatee haree mana qulqullummaa kana keessaa baase. Qodaa minjaala isaanis galagaggalche. Manni abbaa kootii mana kadhataa jedhee caafamee jira. Isin garuu holqattuu gootanii yoo jedhee haree achi keessaa isaan baasee jechaadha. Achumaan namoonni okkolan, namoonni duudan, jaaman, namoonni goobatan, dhibee garaagaraa qabatanii bara dheeraadhaaf rakkachaa kan turanis mana qulqullummaa nu fayyisa daraa jedhanii gaafa isaan dhufan gooftaanis hunduma isaaniitiif fayyina laate. Egaa kun
gaafa ayyaana Hoosaayinaa godhamee keessaa isaan qaba. Achumaan ajaa'iba garaagaraas baay'ee hojjeteera. Mee ammaaf egaa akka ayyamaaf jaalala Waaqayyootti iccitii waa'ee isa kanaa waliin ilaallaa. Akkuma sila dubbachuudhaaf yaale isa fagaatee naaf dhiyeessee isa dhokate naa mul'isee iccitii hiikoo dubbii kanaa arraba koorra naa kaa'ee Waaqayyoo hunda keenya nu haa barsiifatu, hunda keenya wajjin haa ta'u. Mandara Beetafaagee jechuun maal jechuudha? Mandara Beetafaagee gaafa ga'u maaliif namoota lamaa gara fuuldura duratti erge? Inni kan biraan harree haadhaaf ilmoo hidhamtee jirtu haadhaaf ilmoo hidhamtee jirtu naqaa hiikaa naa fidaa jechuun mee maal jechuudha? Harree sana maaltu hidhe? Namichi abbaa harree kana maaf hin gaafanne? Tokkos egaa harree kanaa gaafa yaabbatee deemu ishee haadhoo yaabbate moo ilmoo yaabbate? Maaliifis immoo harree yaabbate? Farda maan yaabbanne? Duumessa yaabbatanii deemaa turan raajonni duumessa maaf hin ajajan? Maaf harree yaabbate? Egaa kan biraan namoonni maaliif damee meexxii qabatanii Hoosaayinaa jedhanii faarfatan? Muka biraa maaf hin qaban? Inni kan biraan maaliif immoo Hoosaayinaa jedhanii kabaja addaan ilillee addaatiin faarfachuun maaliif yaalan? Ajaa'ibi guyyaa sana godhames maali? Iccitii isa kana waliin ilaallaa. Waaqayyo nu haa barsiisu. Mandarri Beetafaagee kun mandara karaa wal qaxxaamuraa akka fannoo ta'e keessatti argamudha. Kanaaf gooftaan keenya kan irra dhaabate iddoo walakkaa mallattoo fannoo daandii qabdu kanarra dhaabatee raateetu jaraan naqaa hiikaa fidaa kottaa jedhee ajaje. Mandarri Beetafaagee kun mandara iyyooliin baay'een keessa jiraatanidha. Iccitiinsaa isin iyyooliin baay'een kan rakkachaa jirtan, kan agabooftan, kan beelattan, kan beeloftan, kan dheebottan, kan rakkattan, kan daartan hundi ani isiniif dhufeeraa. Kafanni keessan isiniif dhufeeraa. Nyaati keessan isiniif dhufeeraa. Abbaan jireenya keessanii isiniif dhufeeraa. Fannoo irratti isiniif fannifameen hunda keessaniif nagaa isiniif nan laadhaa. Jireenya isiniif nan laadhaa. Soorrata isiniif nan laadhaa kan jedhu sana barsiisuudhaaf jedheeti. Kanaaf inni kan biraan karaa mallattoo mallattoo fannoo qabdu, kallattii arfan qabdu kana keessaati gara Yerusaalemitti kan nama geessitu daandii tokkitti qofa ture. Daandii tokkitti qofa kana waan tureef daandii kanarra gara Yerusaalem itti imalee jechaadha. Egaa daandii tokkitti kana gubbaarras ilmi Xiimoos Barxalemoos kan jedhamu daandii kanarra akka gooftaan darbu dhaga'ee achirra taa'ee fayyina isaaf kadhate. Fayyeeras yaa ilma Daawit na maari jedhe. Kanaaf iccitiinsaa kun immoo maaliin karaa jireenyaatti kan nama geessitu daandii baay'ee keessaa tokkitti qofa akka ta'e, amantii baay'ee jiran keessaa tokkitti qofa akka ta'e. Kanaaf tokkitti ishee taate kana namni hundumtuu fudhatee, namni hundumtuu qabatee ittiin fayyuu akka danda'u kan nama barsiisudha jechaadha. Kanaaf karaan kun maaliif ennaa ittiin iccitiin sheegaa karaa kanarra buutanii yoo adeemtanii fayyina lubbuu argachuu dandeessu, jireenya baraa bara argachuu dandeessu kan jedhu sana ittiin nu barsiisuu isaatiifi jechaadha. Dhugaadhumatti immoo raajaan Waaqayyoo Ermiyaasis karaa daandiitti ba'aa, karaan isheen jalqabaa kam jedhaa gaafadhaa, yoo agartaniif immoo irra bu'aa deemaa, lubbuu keessanii boqonnaa argattu akkuma jedhee ture sana jechaadha. Kanaaf Yerusaalem ishee waaqarraatti kan nama geessitu, gara gannataatti kan nama geessitu daandiin amantii tokkitti qofaadha jechaadha. Maarree kakuu haaraa keessattis qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Efesooniidhaaf erge boqonnaa 4:4-5 irratti gooftaan tokko, cuuphaan tokko, amantiin tokko akkuma jedhe ishee kana nutti himuudhaaf jedheeti jechaadha. Harreen sun immoo maaliif hidhamte? Eenyutis immoo hidhe? Maaliifis immoo haadhaaf ilmoo taate? Harreen sun harree Hannaa ture. Namichi harree kana hidhee haadhaaf ilmoo wal duukaa haatee hidhee ture jechaadha. Harreen kun harree Hannaa turte. Harree Hannaa turte kana dhaqaa hiikaa fidaa. Yeroo isin hiittan immoo abbaan harree kana hidhe yoo isin gaafate gooftaa isheetu barbaadaa, gooftaa isheetiif barbaachifti jedhaa jechuun iccitii kana qabachaadha. Kanaaf abbaan sunis hin dubbanne. Kanaafuu harree sana hiikanii fidanii jechaadha. Egaa harreen suni tokko sabitate jechaadha. Gooftaa ishee jechuun sabitate. Sati jalaa hatte jechaadha. Iccitiinsa. Tokkos iccitiinsaa maal jennaan gooftaan harree kana uumetu barbaadaa. Uumaa harree kanaatu barbaadaa jechaadha iccitiinsa. Namichis hin dubbanne hiikii kan kenneef kanaaf jechaadha. Egaa iccitiin waa'een harree kanaa immoo haadhaaf ilmoo ta'uun ishee maal kan jedhu gaafa ilaallu immoo
harreen sun fakkeenya Addaamiif Hewaaniiti. Isheen haadhoon sun ilmoon ishee immoo fakkeenya ijoollee isaaniiti. Maarree Addaamiif Hewaan ijoolleen ijoollee isaanii daabiloosiidhaan gannata keessa hatamanii dogoggoranii ba'anii abidda Si'ool keessatti waggaa 5,500 isaan hidhamanii turan sana yaadachiisee yeroo isin itti hidhama kanarraa hiikamtan kunoo dhufeeraa jechuuf jedheeti. Tokkos harreen isheen haadhoo sun fakkeenya Addaamiiti. Ijoolleen ishee fakkeenya ijoollee isaatiiti. Harreen ishee haadhoon sun tokkos fakkeenya kakuu moofaati. Ilmoon ishee immoo fakkeenya kakuu haaraati. Tokkos harreen sun fakkeenya Israa'el warra fooniiti. Ilmoon ishee immoo fakkeenya warra hormootaati. Egaa seerri kakuu moofaadhaa seera amaleeffameedha. Seerri wangeelaa seerri kakuu haaraadhaa seera haaraa waan ta'eef ilmootti fakkeeffameera. Manni Israa'el warri fooniidha. Isaan warra kakuu moofaatti fakkeeffamu. Kakuu haaraa keessatti hormoonni warri amananii sichi cuubamuudhaaf jiran fayyuudhaaf jiran fakkeenya ilmoo waan ta'eef waa'ee kanaa dubbatee jira. Hiikaa fidaa maaliif jedhe? Yeroo itti cubbuu irraa namooti hiikaman cubbuu sanyiidhaan dhufe, cubbuu daddarbaadhaan dhufe, karaa Addaamiif Hewaan ijoollee kan darbe sanarra yeroo isin itti hiikamtan dhufuudhaaf jira jedhee kanaan dura kan barsiisaa ture. Kunoo amma yeroon isaa akka ga'e hiikamuun isaanii akka dhufe ibsuuf jedhee jechaadha. Yaadadhaa Maatewos boqonnaa 19, Maatewos 16:19, Maatewos 18:18, Yohaannis 20:23 irratti yoo isin namarraa cubbuu isaa hiittan anis nan hiikaa, yoo isin hin hiikamu jettan anis immoo hin hiiku jedhee aboo cubbuu namarraa hiiku, dhukkuba namarraa hiiku, hidhaa seexanaa namarraa hiiku aboo kana gooftaan barattoota isaatiif kennee tureeyyuu kana hojiitti mirkaneessuudhaaf jedhe dhaqaa hiikaa fidaa jedhee jechaadha. Kanaaf kanaan harree lamaan sana keessaa immoo gooftaan ishee kamirra taa'e? Ishee haadhoo moo ishee ilmoodha? Lachanuu isaanirra taa'eera. Akkamittiin yoo jettanii mandara Beetafaagee sanaa kaasee hanga magaalaa Yerusaalem ga'utti ishee haadhoorra taa'e, ishee yaabbee beetturra taa'e, ishee karaa bu'aa bu'ii beetturra taa'e. Yerusaalem magaalaa gaafa seenu immoo ishee ilmoo yaabbiin beenne haaraa sanarra taa'e. Iccitiinsaa akkuma isinitti hime isheen haadhoon fakkeenya kakuu moofaa, ishee ilmoon fakkeenya kakuu haaraa waan ta'eef. Egaa seerri haaraa, wangeela haaraa sinii fidee dhufeera jechuu isaatiif. Maaliitiif immoo kan nama dhibu maaliif harree immoo yaabbate? Maa duumessa yaabbanne? Raajonni baay'een duumessaan deemaa turanii. Yookaan immoo yoo duumessa dhiisayyuu maa farda yaabbanne, maa gaangee yaabbanne, maa harree yaabbatee? Iccitiinsaa waa sadiidhaaf. Inni tokkoffaan raajaan Waaqayyoo Zakkaariyaas Matsaafa raajii isaatii boqonnaa 9:9 gubbaarratti harree yaabbatee gara kee dhufaa jedhee raajii waan raajeef raajiin kun akka raawwatamuuf. Tokkos raajonni kakuu moofaadhaa biyya Israa'el keessa deebanii raajii hoggaa raajaa turan keessatti gaafa barri dhufuudhaaf jiru bara gaarii yoo ta'e harree yaabbatanii naanna'u turan. Barichi hamaa yoo ta'e immoo farda yaabbatanii faayyaadhaan faayyessanii deemuu turan. Egaa amma gooftaan harree kana yaabbachuun isaa tokko barsiisa raajotaa kana dhugoomsuudhaaf jedheeti. Barri ani isinii fidee dhufe amma harree yaabbadhee dhufe kun akkuma abbootii keenya isinitti himaa turan bara gaariidha, bara fayyinaati, bara cubburraa hiikamtaniidha, bara hirbeeta jireenyaa bara baraa nyaattaniidha, bara Si'ool keessaa baatanii gannatatti deebitaniidha, bara nagaadhaan bilisummaadhaan jiraattaniidha kan jedhu sana labsuudhaaf jedheeti jechaadha. Tokkos kasoomina nu lallabuudhaaf jedheeti. Waaqayyo teessoo isaa kiroobeelirra taa'u. Kiroobeelonni teessoo isaa baatanii sodaa guddaadhaan ollannaadhaan kan baatanii. Suraafelonni luboonni 24 warra waaqarraadhaa fuuldura isaa dhaabbatanii qulqulluu jedhanii kan galatoo isaa dhiyeessanii. Fuula isaanii, miilla isaanii, kochoo isaaniidhaan kan golgani. Dura dhaabachuudhaaf kan roommani. Dhugaadha harreerra yaabbatee dhufuunsaa kun kasoomina addaati. Kanaaf waa'ee kasoominaa nu barsiisuudhaaf jedheeti waan ta'eef sakanaaf jedheeti jechaadha. Karaa adda biraa maaliif dudda harree kanarra immoo maaliif kafana kaa'ani yookaan maaliif uffata jala buusaniif koorichaa maaf hin buufne? Uffanni qaama namaa qabbaneessa. Uffanni nama kabachisiisa. Uffanni qullaa namaa dhoksa. Egaa Kiristoos
inni amma duddaarra irra taa'ee dhufe kuni kafana keenya, uffannaa keenya, sa'addaam qullaa ta'ee ture sana qullaa keenya kan dhoksuudha jechuudhaaf jedheeti. Karaa adda biraa uffatarra gaafa ta'an qaama namaa qabbaneessa malee nama hin quqquuqu. Koorichaarra yoo ta'an garuu nama quqquuqu. Egaa seerri kakuu moofaa duraa suni seera nama quqquuquudha. Garuu seera wangeelaan amma isinii fidee isin barsiisaa ture kuni seera isin qabbaneessuudha. Seera kafana isiniif ta'uudha. Seera qullaa isinii dhoksuudha. Seera lubbuu keessan fayyisuudha jechuuf jedheeti. Maaliif jennaan kakuu moofaa keessatti duraan abbootiin keenya yoo namni halkaan cabse seerri sun halkaan cabsuun isas jedha. Halkaan cabsaa isas jedha. Sa harka cabse harka cabsaa jedha. Sa ija jaamsaa jedha. Amma garuu sasiyaa baareefuu dhiisiif jedha seerri wangeelaa kun waan ta'eef seera akkasii isiniif fideen dhufee jechaa isaatiif. Karaa adda biraa maaliif immoo damee meexxi qabatanii? Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoomsa 12 irratti damee meexxi qabatanii faarsanii Hoosaa'inaa jedhanii galateeffatanii ijoolleen daa'imaa kaasoo haadhaa keessaa gadi bu'anii faarfatanii jedha. Dhugaadhumatti ijoolleen daa'imaa gaafa sana faarfatanii ijoollee daa'imaa guyyaa 40 guyyaa 80ti. Kaasoo haadhaa keessaa gadi bu'anii Hoosaa'inaa jedhanii faarfatanii. Maanguddoonni damee meexxi qabatanii faarfatanii. Maaliif jennaan faarsaa Daawit boqonnaa 8 lakkoomsa 5 gubbaa irratti afaan mucooliif daa'immanii keessaa galata ofii keetiif qopheeffatte kan jedhu raajiin sun akka raawwatamuufi jechaadha. Kanaaf akkas jedhanii faarfatan. Damee meexxiitti gaafa deemnee ilaallu immoo dameen meexxii kuni qottoon salphaatti muru, abiddis hin gubu. Akkasumas fireen isaa yookaan iji isaa qoraattiidhaan kan golgamedha. Achi ol fagaatee guutuu keessattis kan godhamudha. Simbirri kam, bineensi kam itti bu'ee nyaachuu hin danda'u. Iccitiinsaa ati ilma Waaqayyoo jiraataati. Waaqummaan kee qoratamee kan bira ga'uu hin dandeenyedha. Ati Waaqa jiraataa baraa baraati. Siif du'i kan malu miti. Fedha kee nuu du'uu dhufte malee waaqummaan kee qoratamee bira ga'amuu hin danda'amu. Waaqummaan kee waaqummaa abidda ta'eedhaan golgamee kan jirudha. Fooniif dhiiga bira ga'uu hin danda'u. Yoo maaram durbarraa dhalatte iyyuu, yoo ajaa'iba garaagaraa goote iyyuu, ati uumaa waaqaaf lafaati. Ati waaqa jabaadha, waaqa jiraataadha kan jedhu sana hafuura qulqulluu waan itti ibseef kan itti ibsuuf jedhaniiti. Tokkos dameen meexxii maal jennaan mallattoo ittiin gammachuu isaanii Israa'eloonni ibsachaa turanidha. Fakkeenyaaf Abrahaam yeroo Yisihaaqiin godhate damee meexxii mana isaatti kaa'ee damee meexxii qabate Waaqayyoof galata akka dhiyeesse seenaan isaanii dubbata waan ta'eef. Israa'eloonni warri foonii galaana diimaa gaafa ce'an damee meexxii kana qabatanii ajaa'iba Waaqayyo isaaniif godhe kanaaf galata dhiyeessaniiru waan ta'eef. Tokkos Yoodiit morma Holifoornis gaafa irraa kutte sana Israa'eloonni gammadanii damee meexxii qabatanii galata Waaqayyoodhaaf guyyaa 7 dhiyeessaniiru, ji'a 3 dhiyeessaniiru waan ta'eef. Kanaaf damee meexxii qabatan. Nutis yaadannoo kanaaf jecha har'a akkuma abbootiin keenya gammadanii galata Waaqaadhaaf damee meexxii qabatanii dhiyeessan nutis gaafa dhiyeessinu kana yaadanneeti, kana beekneeti jechaadha. Egaa inni kan biraan maaliif damee meexxiidhaa qabatanii baala muka garaagaraa kutanii uffannaa isaanii of jalaa fuudhanii maaf harree sana immoo jalaafanii? Maaf harree sana jalaafanii? Inni kun maaliif ennattan yaa gooftaa ati ulfina qabaati, waaqa ulfina qabeessaati, ati waaqa guddaaf jabaadha, harreen si baatti lafa jechuun qabdu jedhanii kabaja harree sanaaf kennuudhaaf jedhaniiti. Harreen si baatti kabajamuu qabdi. Ati waaqa kabajamaadha. Ati waaqa samiif lafa uumeedha. Kasoomin addaan yoo dhufte illee ati kabajamuu qabda jedhaniiti. Mee yaadadhaa. Edda harreen gooftaa baatteef ulfinna akkasii ta'e isheen giiftiin keenya dubaroo maaramiini ji'a 9 bultiitti 5 garaatti baattee ammama kabajamtu. Isheen waggaa 3 ji'a 6 guutuu bosona Gibxiitti beeluudhaan dheebuudhaan baattee waxalamte ammama kabajamtu. Warri beekan ni beeku. Warra hin beeknetu hin beeku malee. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 11 lakkoomsa 27 irratti dubartiin gammadde sun maal jette gooftaadhaan? Gadameessi si baatee harmi haati hootee guddattee attam kan eebbifameedha jette mitiire. Egaa nutis kan giiftii keenya maaramii jaallannuuf oolmaa guddaan oolte buddeena jireenyaa waaqa kabajaa kana waan nu laatteef jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo ayyaanni Hoosaa'inaa kun ayyaana iccitii guddaa baay'ee qabudha. Egaa gaafa ayyaana Hoosaa'inaa kana maaltu immoo ta'e?
ajaa'ibi garaagaraa baay'eetu ta'e. Tokko ajaa'iba ta'e keessaati mana qulqullummaa sana keessatti bitanii gurguraa kan turan, hangafni lubootaa immoo sanarraa qaraxa saabbachaa kan turan san manni abbaa kootiin mana kadhataati malee holqa hattuu miti, saamtuu miti jedhe alangaan achi keessaa re'ee baasee qulqulleessuun isaa kun ajaa'iba. Manichi isa qabennaa jettan isuma Solomoon ijaare. Naa ijaare jennaan Naabukadnetsoor yoo diigellee Aageenfaa, Nahimiyaanfaa deebisanii kan ijaaran sana jechaadha. Izraanfaa kan ijaaran sana jechaadha. Egaa mana qulqullummaa kana keessatti maal godhe seetan irree maatiiwwan Waaqayyoo warra bitanii gurguran edda haree booda dhukkubsatoota keessatti fayyise. Dhukkubsatoota keessatti fayyise. Dhukkuba garaagaraan, dhibee garaagaraan kan keessatti dararamaa turan keessatti fayyise. Manni abbaa kootii mana kadhataa, manni abbaa kootii da'oo dadhabootaa, manni abbaa kootii mana fayyinaa jedhe. Egaa hubadhaa maatiiwwan Waaqayyoo. Mana kan biraa ijaaraa hin jenne isuma sana qulqulleesse. Mana sana keessa taabota immoo gadi baasaa hin jenne, niwaasa qidhasaatii gadi baasaa hin jenne, siilii gadi baasaa hin jenne, gabatee warra gurguranii gadi baasaa jedhe malee. Achumaan kanas immoo qalbeeffadhaa. Otoo barbaachisu ta'e gaafa sana maaliif dhiisa? Otoo barbaachisa ta'e. Hin barbaachisa taanaan dhiise malee otoo barbaachisu ta'eeti silaa gadi baasu ture. Kanaaf namooti baay'een ol fakkeessa waan ta'eef gamanumaan kanas hubadhaan isiniin jedha. Egaa Faarisoonni, Saadiqoonni, hangafi lubootaadha kana gaafa argan baay'eellee yaa'an hin aaranis jedha. Egaa oolumaa gala ayyaanni Hoosaayinaa kun ayyaana kasoominni gooftaadha, waaqummaan isaa itti mul'ateedha. Ijoolleen daa'ima guyyaa 48 guyyaatti galatoo dhiyeessanidha. Guyyaa jaarsi jaartiin ijoolleen faaruu addaa faarfatanidha. Guddaa kan nama raacu immoo dhagaan gaara Beetaniyaarraadha. Yeroo mucoolee guyyaa 40 halkan 80dha afaan isaanii qabsiisi. Maaliif faarfatu ijoolleen kun jedhanii haaranii gaafa dubbatan waa'ee Hoosaayinaadha hundumtuu faarfachuu qaba. Yoo daa'ima kana afaan qabdanillee dhagaan gaara Beetaniyaarraadha konkolaachaa dhufeenii faarfata jedhe dhagaan gaara Beetaniyaarraas guyyaatti faarfateedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoomsa 41 irratti jechaadha. Hoosaayinaa jedhee dhagaatu faarfate. Egaa guyyaatti faaruun addaa dhiyaateedha. Egaa guyyaatti manni qulqullummaan ajaa'iba guddaadhaan eebbifameedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo ayyaanni kun ayyaana ajaa'ibsiisaadha. Egaa oolumaa gala mana qulqullummaa sana keessatti warroota gugee gurguranii jedhe. Warroota gugee gurguran jechuun hafuura qulqulluudhaan warra daldaalanii, hafuura qulqulluudhaan hojii foon isaanii warra hojjetan baasee jechaadha. Hafuura qulqulluun kan qulqullummaadhaan sagadan malee, kan lubbuudhaaf ittiin sagadan malee, daldala fooniif kan ittiin daldalan waan hin taaneef. Karaa adda biraa warra beelladoota oolaafaa gurguran achi keessaa re'ee baasee jedha. Egaa kakuu moofaa keessatti oolaan saawwanni sababa cubbuu namaadhaaf aarsaa dhiyeessu turani. Aarsaa ta'anii dhiyaatu turan. Kanaan booda oolaa miti kan dhiyaatu aarsaadhaaf, saawwa miti kan dhiyaatu aarsaadhaaf, kan siniif dhiyaatu gaafa jimaataa anaadha jechuudhaaf jedheeti jechaadha. Kanaaf egaa haaluma kanaan hiikaatii naa fidaa jedhee harratti hiikanii fidanii fi ulfina kanaan kabaja kanaan mana qulqullummaa Yerusaalem deemee jechaadha. Egaa ayyaana kanarraa Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Hunduma keenya immoo utuu beeknuu kabajabummaan, utuu hin beekin immoo wallaalumaan, irra beekumsaan dadhabina foon keenyaadhaan gocha seexanaatiin hafuura xibaartuu toshattuutiin warra hidhamanii jiran Waaqayyo nuuf haa hiiku. Hiikama lubbuu nuuf haa taasisu. Fayyina lubbuu nuuf haa taasisu. Dhifatama cubbuu nuuf haa taasisu. Ayyaana kanarraa ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Isa dhageenya lapheetti Waaqayyo nuuf haa qabsiisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.